jirtu hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam jirtanii nagaa keessanii deebinee dhufnee jirtu baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota koo ijoolleen biyya yaaddanii baadiyyaa namoonni chaanaalii kiyyaa faaraa taata sabiskiraayibii laayikii sheerii gochuu hin dhageessinaa siniin jedha. Ra'oota eegaa jira. Ra'oota beektu. Ra'oota araba. Isaan eegaa jira. Sinaan agarsiisa ra'oota nan eegummoo jechuudha. Innaas marga gara margaatti qabee sin agarsiisa. Kanaaf sin immoo laayikii sheerii gochuu hin dhageessinaa. Namtichi maraatti intalli ofiin haasaa adeemte dheenya laalaa harafti dhaabbate. Ani silaa ra'oota isaanii eeguu deema. Yaa jireenya. Ittiin kaffaltanii manta laayikii sheerii waan guutanii toonii wal jajjabeessinee hundi keenyayyuu. Maa rakkina qaba kaffaltee hin gaafatu sila. Itti buutanii bira hin dabartanii. Kanaaf laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Baadiyyaa daawwadha. Baadiyyaa biyya koo ganda dhaloota. Namticha arabaa itoo maraatti dheena innaa aduu isaatiif mul'atu baay'ee tokko. Aduun isaa baay'ee tokko nama gubaa. Ra'oota arabaa kanaan eegaa jira. Maal ta'a isin mararuu amma? Baadiyyaa keessa deemee kanatti ra'oota eege. Ra'oota kiyya nan agarsiisa. Ra'ee nan agarsiisa. Mara'een kiyya kun hoggaa nyaatee kuufee sinan agarsiisaa jechuudha ra'ee koo. Dubartoonni ra'een hedduudhaan dhugaadha. Dubartii ra'een hedduu. Maal ishirra maaltu irra ta'uu eennatuma guddanne miti. Biyyatti eegatuma guddanne maaltu nurraa qannasa. Ra'ee kana nama achi gara margaatti qaba. Gara margaatti qabee tanani sin agarsiisa. Chaanaalii kiyya faaraa taatan laayikii nu godhaa. Nu jajjabeessaa walaa jajjabeessin. Agartanii dukkanaa. Ra'ee kana qofu dide kanatti finiinii tananii ra'ee akkanatti finiinii toonii eegaa jira jechuudha. Arabni itti naqaxartee qaraxa arabaa jechuudha. Ra'ee itti qaxaramee tananii eegaa jira. Innaa chaanaalii kiyya laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa. Ra'ee sin agarsiisa ra'een eegaa jiru. Ra'een eegaa jiru amma sinan agarsiisa. Na agarsiisuu jettan sinan agarsiisaa jechuudha. Ra'ee koo kana agartanii aduusa magaaluma keessattan eegaa jira jechuudha. Ra'ee koo kana magaaluma keessattan eegaa jira. Hindu ta'aa ra'ee koo fi agarraa. Na sabiskiraayibii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkanatti baadiyyaa keessa deemnee toonii kanatti baadiyyaa keessa deemnee ra'oota eegnaa jechuudha. Isin immoo maal ta'a laayikii sheerii gootanii toonii yoo nu jajjabeessitanii itti nama kaffaltii nama hin gaafatu harkumaan buutanii toonii bira dabartanii jechuudha. Kanaaf laayikii gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayibii godhaa jedha. Namticha wayii maraatti intalli kophaa haasaa adeemte dheena laalaa jiru. Kanaaf re'ee sin agarsiisu. Re'ee kiyya kana sin agarsiisu.
gaarii isin agarsiisa. Amma isin agarsiisa ra'ee kiyyaa kana amma isin agarsiisa. Namticha deemanii fayyaadhaan yaada viidiyoo hojjechaa deeman dabbare. Nagaadha. Maanta ijoolleen keenya ollee viidiyoo namaa laalus baattan laakii bira gootanii toonii bira dabartan itti kaffaltan dhugaa rabbi laakii gootanii bira dabartan gatii isin hin baasisu harkumaan buutanii bira dabartanii jechuudha. Mar'ee kiyya kanas isin agarsiisaa qo'a. Ra'ee kiyya kanas isin agarsiisa. Qo'a isin agarsiisaa mar'ee kiyya gara gaaddisaatti siqee gaaddisatti oofee. Isin agarsiisaa. Ilaaltanii ra'ee maal si fayyada? Ijoolleen biyya arabaa jirtanii ijoolleen baadiyyaa jirtaffa. Isin agarsiisaa amma qo'a. Gahee sa'aati isin agarsiisudha. Amma isin agarsiisa. Naaltaa viidiyoo walicha laayikii sheerii ogoone. Walau jajjabeessine ayyi Oromoo jedhee Oromoo chaanaalii waliin laalan yoo laalan laayikii waliin godha. Ibadii namtichi maraatti jedhe amma reesii isin agarsiisu. Reesii amma isin agarsiisa. Kuber taata amma isin agarsiisa. Kuber mara ingi amma isin agarsiisa ingi isa kanaa jechuudha. Agartanii ay jireenya addunyaa. Mee ijoolleen beeruu jirtan baadiyyaa hillimii kana keessa warri jirtan komantii naa barreessaa. Komantii naa barreessa. Baadiyyaa calliidhaan jette beeruuti. Baadiyyaan ishii baadiyyaa dabbaramtu namni naman argu namatti hin toltu namni ishii namatti hin tolu nyaanni isaanii namatti hin tolu uffannaan isaanii namatti hin tolu. Kanaaf isin immoo isuma kanuma keessa yoo laayikii sheerii nu gootan maal rakkina qaba? Kanaaf isin immoo laayikii godhaa sheerii godhaa isin jedha. Mara'ee kiyya isin agarsiisu. Mara'ee koo isin agarsiisa. Ra'ee nani waliin ra'een eegaa jiru saka hin mul'atu inni sodaata. Baay'ee sodaata. Baay'ee sodaata. Ijoolleen re'oota eegaa jirtan faamilii walii taananatti komantii jalatti lakkoofsa keessan naa kaa'a. Ijoolleen re'oota fa'aa eegaa jirtan akka ana faamilii walii taanaa komantii jalatti naa barreessa siin jedha. Mara'een kiyya nyaatee quufee dheedee quufee hin galaa jechuudha. Gara mana yalla gara mana galla ingala galuu kaane jolaaki godha adara subscribe godha adara kuma kun ani reena galsha biyya galuun waan ta'eef subscribe na godha. Ra'ee kiyya kana laala. Adu
aduu biyya ormaa namaan ittuu namaan bariitusi. Aduun biyya ormaa inna kanaaf hin gahaa. Ra'ee koota fudhee galaa. Laayikii tuqaa, sabskiraayibii tuqaa isiniin jedha. Baay'ee ho'a aduudha waan ta'eef ra'eewwan aduun jaalattu miti ree. Ra'een gaaddisatti deemte waan ta'eef anis gara gaaddisaa ta'u walumaas seenaa jechuudha ra'ee koo waliin. Inna kanaaf laayikii sabskiraayibii gochuu hin dageetinaa. Adu yalla hingalla warra kana adu simmanna isa jirtu garuu basma aamulti. Ay jireenya isaanummoo singinoo nama jajjabeessitan. Sagaleen koo garuu dhaga'amu dhiifama sagaleen koo dhaga'amu baate jechuudha maaliif aduudha waan ta'eef baay'ee dadhabee jira ra'oota eegan oolee waan ta'eef innaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaatti siniin jedha. Bye bye.